Oduu keenya jalqabaatiin miseensi caffee Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa hanga ammaatti mana murtiitti hin dhiyaanne jedhame. Obbo Taayyee Danda'aa maaliif mana murtiitti dhiyaachuu dhabanii dhimma kanaaf ammoo haati warraa isaanii waan dubbatan qabu. Gabaasa guutuu ni dhageessu. Oduu keenya isa biraatiin raayyaan ittisa biyyaa waraana bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfii fudhadheen injifannoo gurguddaa argadhe jechuun beeksise. Waraanni bilisummaa Oromootis injifannoo argachuu beeksisuu irratti argamu. Dhimma kana ilaalchisuun gama waraana bilisummaa Oromooti maaltu jedhame gabaasa guutuu isin biraan geenya. Oduu keenya isa xumuraatii fi biyya alaatiin Israa'el qondaala olaanaa waraana Iraan ajjeesuu beeksifte. Israa'el qondaala waraana Iraan kana ajjeesuun ammoo baha giddu galeessaa guutummaatti jeequudhaas jedhameera. Gabaasa bal'aa dhimma kana irrattis qabannee isin biraan geenyaa akka mooltan daawwattoota hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya galgala kana qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma isinitti hime guutuu isaa kan dhageessan ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like share godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu keenya jalqabaatiin miseensi caffee Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa hanga ammaatti mana murtiitti akka hin dhiyaatin haati warraa isaanii himan. Obbo Taayyee Danda'aa muddee 12/2023 kan hidhaman yoo ta'u hanga ammaatti mirga mana murtiitti dhiyaachuu mulqamanii akka jiran maatiin himaniiru. Wiixata kaleessa muddee 25/2023 abukaatonni isaanii dubbisuuf dhaqanis bulchiinsi mana hidhaa akka hin dubbifne dhorkuu haati warraa isaanii kun himaniiru. Abukaatonni obbo Taayyee Danda'aa waliin haasaa bal'aa haasa'uuf yaalii taasisanis bulchiinsi mana hidhaa dhorkuu isaanii haati warraa obbo Taayyee Danda'aa himaniiru. Haati warraa obbo Taayyee Danda'aa ijoollee isaanii waliin dubbisuuf dhaqxus bulchiinsi mana hidhaa isaanillee dhorkuun akka ari'ate himaniiru. Obbo Taayyee Danda'aa erga muddee 12 to'annaa seeraa jala oolanii hanga ammaatti mana murtiitti dhiyaachuu dhabuun seerri biyyattii guutummaatti kabajamuu dhabuudha jechuun qeeqamu irratti argamu. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa tibbaa kana ibsa baaseen obbo Taayyee Danda'aa qofa osoo hin taane namoonni mana maree bakka bu'oota uummata isaanii bakka bu'anii jiran hedduun akkanumaan to'annaa jala oolanii jiru jechuun himuun isaa kan yaadatamudha. Mootummaan Itoophiyaa ammoo seera kabachiisuuf seera kabajuun barbaachisaa ta'uu kan hime komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa obbo Taayyee Danda'aa dabalatee namoonni akkanumaan to'annaa jala jiran gama seeraatiin gaafatamuu akka qaban komishiniin kun gaafateera. Obbo Taayyee Danda'aa kunoo hanga har'aatti torbaan lama xumuruu irratti kan argamu yoo ta'u ammayyuu mana murtiitti hin dhiyaanne. Oduu keenya isa itti aanuun raayyaan ittisa biyyaa waraana bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfii jabaa fudhachuu beeksise. Raayyaan ittisa biyyaa ibsa gama miidiyaa hawaasaa isaatiin har'a baaseen waraana bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfii fudhanneen injifannoo arganneerra jechuun ibseera. Garee Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti nagaa hawaasaa booreessaa jiru irratti tarkaanfiin fudhatamaa jiru cimee itti fufeera kan jedhe raayyaan ittisa biyyaa garicha barbadeessuuf ammas hojiin bal'aan hojjetamaa jiraachuu ibseera. Koloneel Muhammad Muusaa godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaatii fi Haroo Limmootti garee shororkeessaa jechuun kan waame waraana bilisummaa Oromoo akkuma kana dura baratame saamichaa fi ajjeechaa raawwachaa jiru irratti tarkaanfiin fudhatameera jechuun himeera. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata saamuu fi ajjeesuu itti fufeera. Kanaaf ammoo raayyaan ittisa biyyaatis garicha barbadeessuuf hojii isaa cimsee itti fufeeraa jedhan Koloneel Muhammad Muusaa ibsa gama miidiyaa hawaasaa raayyaa ittisa biyyaatiin kennaniin. Humna farreen nageenya naannicha keessa socho'uu bal'inaan tarkaanfiin irratti fudhatamaa jira kan jedhe raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii kana ammoo hawaasnis akka tumsu gaafateera. Gama biraatiin ammoo waraanni bilisummaa Oromoo wiixata kaleessaa irraa jalqabee bakkoota garaagaraatti raayyaa ittisa biyyaa irratti tarkaanfii fudhachaa jiru cimsee itti fufuu deddeebiin ibsuu irratti argamu. Inuma waraanni bilisummaa Oromoo yeroo raayyaan ittisa biyyaa ibsa baasaa jiru kanatti godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Kombolchaa fi Coomman Guduruu keessatti tarkaanfii jajjabaa fudhachuu himuu irratti argamu. Qaamonni lamaan ammoo gamaaf gamana injifannoo arganneerra jechuun deddeebiin
gabaasu itti fufaniiru. Oromiyaa waggoota 5 darbe ammoo garee lamaan gidduutti dhiigaa turte ammayyuu dhiiguu itti fufteetti. Garee lamaan wal waraanaa jiru kan meeshaa gurguddaa qabu gidduutti ammoo hawaasni nagaa ajjeefamuu, dararamuu fi dhiibbaan takka argee hin beekne fi miidhaan argee hin beekne irraa dhaqqabuun itti fufeera. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garagaraatti tarkaanfii fudhateen yoo xiqqaate guyyaa lamaan kana qofa raayyaa ittisa biyyaa 150 ol ajjeesuun hima. Haa ta'u malee immoo raayyaan ittisa biyyaatis gama isaatiin garee waraana bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfii wal fakkaataa fudhachuu hima. Gareewwan lamaan gamaaf gamana ibsa wal fakkaataa baasanis garuu qaama bilisaarraa odeeffannoon bal'aa yookiin ammoo odeeffannoon bilisaa ta'e hin argamu. Oduu keenya isa xumuraatii fi biyya alaatiin. Israa'el qondaala waraanaa Iraan ajjeeftee jedhame. Israa'el qondaala waraanaa kana ajjeesuun ammoo baha giddu galeessaatti lolli hin dhaabne dhalchuudha jechuun sodaan guddaan dhaga'amaa jira. Haleellaan qilleensaa Israa'el Siiriyaa keessatti raawwattee gorsaa olaanaa eegdota warraaqsaa Iraan ajjeefamuun lola giddu galeessaatti dhalate kan hammeessu fakkaataa jedhameera. Sa'iid Raazii Musaaviin gamtaa waraana Siiriyaatii fi Iraan gidduu jiru qindeessuuf itti gaafatamummaa qabatee jeneraala gara Siiriyaatti maleedha. Namni kun nama jabaa siyaasaa Iraan keessatti bakka guddaa qaban akka ta'e himama. Akkasumas ammoo hiriyaa dhiyoo ajaja waraanaa Iraan jeneraal Qaasim Suleymaan akka turanis dubbatama. Kana malees ammoo namni kun gorsitoota olaanoo ajaja waraanaa Iraan duraanii jeneraal Qaasim Suleymaan Ameerikaan bara faranjoota 2020 Iraan keessatti ajjeeste keessa nama jabaa akka tures himama. Siiriyaatti ambasaadarri Iraan Hossein Akbari namni jabaan Teheraan Siiriyaa keessa hojii irra turan gara biyya isaatti osoo deebi'aa jiru misaa'ila Israa'eliin ajjeefameera jedhan. Pirezidaantiin Iraan Ibraahim Ra'iisii ajjechaan kun sodaa fi dadhabina Israa'el ifatti kan mul'isedha jedhan. Tarkaanfii kanaaf ammoo gatii isii madaalu Israa'el argachuun waan hin oolledha jedhan. Ibraahim Ra'iisii pirezidaantiin Iraan dubbii maan ministeera dhimma alaa Iraan Naasir Khanaan Iraan haleellaa kanaaf bakka barbaaddetti fi yeroo barbaaddetti deebii barbaachisaa ta'e kennuuf mirga guutuu qabdii jedhan. Kanaaf ammoo Israa'el irratti tarkaanfii fudhachuuf Iraan akeekkachiisuu irratti argamti. Kanaafis ammoo xalayaan deebii kana madaalu gara magaalaa guddoo Israa'el Tel Avivitti ni ergamaa jedhan. Xalayichi kan qalamaan barreeffamuu fi kan rasaasaan barreeffamu ta'uu garuu wanti adda ba'ee hin jiru. Kanaas ta'ee sana garuu waraanni Israa'el hanga ammaatti ajjeefamuu qondaala waraanaa Iraan kana ilaalchisee homaa hin dubbanne hin mirkaneessines. Dubbii maan raayyaa ittisa Israa'el Daani'el Hagaariin waa'ee ajjechaa kanaa gaazexeessitootaan gaafatamaniiru. Isaan garuu waraanni Israa'el nageenya biyya isaanii eeguu malee gabaasa biyya alaa irratti yaada kennuuf yeroo hin qabu jechuun ajjechaa kana mirkaneessuu irraa of qusataniiru. Kanaan dura jalqaba baatii muddee kana Israa'el miseensota waraana Siiriyaa gorsaa turan 2 ajjeesuu Reuters gabaasee ture. Israa'el nama kana ajjeesuun isi Teheraan akka malee dallansiisee ture. Ajjechaan kun immoo wal dhibdee Israa'el fi Iraan uumuu bira darbee waraana Gaazaa keessatti uumame caalaa nagaa biyyoota baha giddu galeessaa hammeessaas jedhamee ture. Amma walumaa galatti televezyiiniin biyyaalessaa Iraan immoo eega namni isii jabaan kun ajjeefame irraa jalqabee oduu fi sagantaalee idilee guutuu isaa addaan kutuun ajjechaa jeneraala Iraan Sayyid Raazii Musaavi irratti raawwatame qofa gabaasuu irratti argamu. Miirri ummata Iraan illee akkaan dallansuun kan guutame akka ta'e miidiyaaleen akka Press TV gabaasuu irratti argamu. Musaaviin Iraanii fi Siiriyaa gidduutti gamtaa waraanaa biyyoota lamaanii uumuu keessatti gahee olaanaa akka taphatee himama.